Barataa yoo taate ganna kana filannoo lama qabda. Ganna umurii keetti qisaasessitu yookaan ganna jireenya keetti jijjiirtu. Akkasumas wanti nama sodaachisu barattoonni hedduun ganna isaanii qisaasessuun barbaadan. Garuu osoo hin beekin dogoggora kana sadan waan dalaganiif jijjiirama tokko malee gara kilaasii deebi'u. Dogoggora kana sadan irraa yoo fagaatte garuu eenyummaa adda ta'een gara kilaasii deebi'uu dandeessa. Kanaaf guyyoota dabalataa gubuu yoo hin barbaanne dogoggora sadan kanarraa guutumatti fagaachuu qabda. Tokkoffaa endless scrolling. Tiktaakii daqiiqa 5 qofa jettee seentaa garuu daqiiqa 5 sun sa'aatii 2 ta'a. Sa'aatiin 2 kun ammoo guyyoota walitti qabanii ji'a ta'a. Dhuma irratti yeroo ganni xumuramu yeroon kee eessa akka bu'e gaaffii guddaa sitti ta'a. Sooshaal miidiyaa fayyadamuun rakkoo guddaa qabaate miti. Sooshaal miidiyaa fayyadamuun jireenya keenyaaf illee waan importantii ta'edha. Garuu yeroon inni rakkoo qabus ni jira. Guyyaa sanarraa qabee rakkoo guddaa keessa jirta. Innis yeroo inni si to'achuu eegaledha. Yeroo ati scroll gootu sammuun kee yeroo hundumaa waan haaraa barbaada waan ta'eef viidiyoo tokkorraa ka biraa, suuraa tokkorraa ka biraa, oduu tokkorraa ka biraatti darbuu barbaada. Kanaaf achi keessa ba'uun baay'ee si rakkisa. Guyyaa tokko ammoo scroll gochaa oolte galgala garuu maal akka ilaalteyyuu tasumaan yaadattu. Namoonni baay'een sooshaal miidiyaa gammachuuf yookaan bohaartiif qofa waan fayyadaman itti fakkaata. Of course ni jiru namoonni akkasii. Garuu parsantii guddaa kan ta'an araadaaf itti fayyadamu. Isinis ofirratti ilaaluu dandeessu yookaan namoota naannoo keessan irratti ni argitu jedhee yaada. Fakkeenyaaf guyyaatti sa'aatii 4 scroll goota yoo ta'e baatii 2 keessatti sa'aatii 240 ol qisaasessita. Sa'aatii 240 keessatti maal akka barachuu dandeessu yaadi. Even dandeettii afaan Ingiliffaa kee yoo fooyyessite jijjiirama guddaadha. Akkasumas hojiiwwan onlaayinii tokko wal baruu jijjiirama tokko dirqama har'uma eegaluu miti. Eegaluu baattus sirriitti understand gochuun kamtu iskaamarii akka ta'ee fi riilii akka ta'e beekuun waan xiqqaa miti. Dabalataan ammoo ogummaa garaagaraa barachuuf carraa bal'aa qabda. Kanaaf itti yaadi. Yoo scroll gochaa ooltu yeroo qisaasessuu qofa miti rakkoon jiru. Yeroo qabdullee sirnaan akka fayyadamne si taasisa. Inni lammaffaan destroying your daily routine. Ganama ni kaataa dhiqattee waan argatte nyaattee gara hiriyaa keetii gara isaan si oofan deemta. Sana booda mana puulii dhugaatii yookaan asiif achi osoo deemtu guyyaa walakkaa ni geessa. Yoo dandeesse galtee nyaattaa yookaan irbaatumaaf galta. Borus kanumarra deebita. Torban tokko booda yoo of argitu normaalidha. Kun amaluma keeti. Even maatii keetiifuu yeroo gahaan qabdu. Guyyaa tokko ammoo ganama kaatee kadhannaa taasisuun illee baay'ee si rakkisa. Of course ganni barataa hundaafuu yeroo itti boqotanidha. Keessattuu barattoota gibbii turaniif. Ta'us garuu garaagarummaa boqonnaa fi umurii qisaasessuu gidduu jiru adda baafachuun isinirra jiraata. Kanaaf ruutiinii cimaa qabaachuu jechuun sa'aatii 11tti ka'uu jechuu miti. Guyyaan kee kaayyoo akka qabaatu gochuu jechuudha. Anamma ganamaan ka'e shaaworii seen ispoortii hojjedhu kitaabas dubbisi akkas godhi akkana godhi sin jechuuf miti. Garuu guyyaa kee guutuu akkuma ta'e goote hin xumurin. Inni sadaffaan ammoo kan hunda caalaa balaa qabudha. Yeroo sirrii eeguu soba guddaa nuti of sobnu keessaa tokko isa kanaadha. Boruun eegala, torbee dhufuun eegala yookaan yeroo dheeraa waan hin qabuuf maaltu na ariifachiise yeroo naan mijateen suuta jedhee eegala jetta ta'a. Garuu yeroo mijataa wanti jedhamu tasumaan jiru. Mee of duuba deebii ilaali. Osoo guyyaa mijataa eegduu kanarraan geesse wantoota meeqatu jira. Wanta wayii barachuuf yaaddee yookaan eegaluuf yaaddee yeroo bareedaa osoo eegdu yeroon keessi harkaadhuma. Mee yaali guyyaa guyyaan sa'aatii tokko qofa fudhattee osoo waa dalaydee yookaan baratte guyyaa muraasa booda waa argatta. Even torbee tokko booda of ilaali. Atumti yeroo qulqulluu kenniif malee. Kanaaf perfect time eeguu dhiisuun callisii eegali. Viidiyoon har'aaf qabadde kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii hiriyoota keessanii fayyada jettanii yaaddaniif ammoo sheer gochuun dagatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.